Lubbu koo waa si barsiisuu yaadeen jira. Waan akka nama barsiista. Waan ani si barsiisuu barbaade maal seete? Piroojeektii amma biyya keessa jiru. Piroojeektii isaanii ammaaf xiqqoo piroojeektii haala jiru sun isaaf jedheetaan dhimma wayii jira. Isa xumuruudhaaf nan deema. Ammaaf garuu piroojeektii kana bakka bu'aa si buusee deemuu yaadeen ture kaartaa gara keetiin garagalchee bakka bu'aa taatee akka waa hunda to'attu waa hunda isaa akka hordoftu qabeenya kana jechuudha. Kana sidateef immoo ati immoo kanarratti akka natti hin dallanne si jechuudha. Akkami dhimma jamar jirtu sana beektamti. Isarratti xiqqoo ishee dhiibbaa sirratti geessisu qabu sana achi siif xumuramaa jira. Hin deebitaa gara sanatti. Kanaaf iyyuu kan moosii jedhan turu. Kun yeroo gabaabaa keessa yoo danda'amaa ta'e amma namoota asoosiisee ni jiru. Amma biiroo har'a amma bakka nu deebitan waan jiru deemite isaa biratti torbee tokko na jalaa xumuraan fite yoo danda'amaa ta'e guyyaa gabaabaa keessas yoo naa xumuramaa ta'e isa waan jiru hunda karaa kee kaartaa hunda waa biizinesii hunda saaktawaattee akka hordofaa kana eegduu yaada ani immoo achi firoosii hunda xumureetan akka deebi'ee akkasii fuudhu hunda isaa akkasitti qajeelcheen deebi'a qabeenya achi jiru immoo namoota kaaniif akka bakka bu'aa keeneen dhufe qabeenyi sun immoo akka barbaadaa sammoo waan jiru hunda achi xumure piroojeektii kana saabun bakka kee immoo nama biraas buusnee ta'u si karaa achi si fuudheen deemaa jira deebi'ee jechuudha. Kana silaatiif asirratti akkanatti hin dallannee immoo firii ta'eetu asumatti qabeenya jiru hunda isaa asitti qabeenya mana kanas piroojeektii kaanis seera hordoftee akka gahee olaanaa baatu hojii kana si kennee kan deemuudhaaf. Shiboonsaa koo natti tola deemuu kee piroojeektii kamis immoo gara maqaa kootti yoo jijjiirame adivaanteejii guddaa qaba deeyyaadha. Sababni isaa gara kootti yoo jijjiirame atachi jirta waan ta'eef dhimmoota jiran as keessatti dhimmoota jiran xumuruudhaaf achi baatee dhuftan osoo hin taane alaan asitti barbaachisaa waan ta'eedhaaf bareedaadha. Yaanni kee yeroo guyyaa meeqa sitti fudhata asitti xumuruun kee? Asitti xumuruudhaaf amma biiroo amma hin deema amma torbee tokko na jalaa fiteeti si xumureetan waan jiru hunda qajeelcheetan si harkaa si kenneen deema. Kana silateef amma sa'aatiin si jalaa dabarfachaa jira. Dafee geetan asoomsisiitan waan jiru hunda xumureetan deebi'a. Amma sitti immoo akkanatti hin dallanne waan si barbaachisu tokko tokko immoo bilbilaan waan jiru laasofna. Shi bareedaa koo gaara jira. Yoo deemta dirta moo daftee dhufta? Dafee hin deebi'a waan na tursiisu jiru garuu torbee tokko na jalaa fite akkanatti hin dallanne immoo waan jiru hunda asweesaa tokko tokko immoo waan jiru naa bilbilis sa'aatiin asweesifaan goraa isaan akkasii. Sorbisaa koo? Shi beekaa torbee tokkotti si xumuramu taanaan yeroo gabaabduudha bareedaadha. Na jalaan ture garuu si hin jaalladha waan ta'eedhaaf. Shi beekaa bareedaa koo na jalaan ture. Hin jaalladhamu. Haayi si jaalladha. Na jalaan ture ni dafinaaf deebi. Simbol keessa kennishi labsaa keessa. Barzaafi kakalloo alaa shankoora gannaa ammayisa argannaa wanti yoo marrattu faraddoo himimsitu kormaa gobee baroodu horii waaree dheedu yaa jiru biyya ormaa mukaa citaa na mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Hadatoo ayiyyoo abbaa koo abbiyyoo buleeyya nan bayyoo sittan hima yaa waaqayyoo. Hadatoo ayiyyoo abbaa koo abbiyyoo buleeyya nan bayyoo
waaqayyo yaa jiru biyya ormaa muka jitaa mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyo muddaa furaa. Oke, ini senyum. Bosannya. Oke, bosan. Cuma deh, mana yang tadi? Kan dura proyekti punya kisah kawan tu. Proyekti kisah mau bakal buat ada mana aku sudah ada itu. Saya mau ini masa ni kan berkata untuk kuasa tak kan atau untuk ada itu. Saya nak kasih mau negara tu kan ada di sini kalau pertama kisah tu mulai tahun berbarit. Karena ia tak kasih data. Kan dura gaji jalan tu udah pernah kena pemorong. Oke, ini kan berjalan tu. Oke, sini dalat. Bosan tu ni. Oke, bosan agak perlu jadi pada kasih data. Ini lafa aku ni. Kau timi berbeda. Mana iman tijera, kau yang disitu jera. Karena aku euro itu pada ribatin aslinya. Justru proyekti alat di sini kau proyekti sana semua ada nama apa kamu sini pe. Siapa proyekti sana mau kau sambil tanda ya teman dia jadi kau karena mau kau ada mana aku busi tanda dia kau. Oke, kau boleh seorang mana tu? Oke, karena aku yung salah dia kerja wajib mesti seorang mana tu? Saya berbaca ni. Salah dia kerja semua berbaca. Demi kalau ada face itu orang mana ni? Wajib mesti seorang salah dia kerja betul tu. Itu ni. Aku sendiri kalau tu yo teh. Orang nama teh orang teman kisah. Ay, nanti angkat dan dia singgah kalau ni Allah. Ay, sini tu orang magro. Ya tahu ti, fan orang itu salah dia kerja. Atau wajib mesti seorang betul teh. Irah ada tamara tu. Irah ni ada. Karena aku yo wan sini jono ke pada kaya sama. Akhirnya sama itu ada yang sedap. Yang nak kita jalan masa itu orang ada. Karena aku juga tiama hari facawan je tu bi. Salah dia kerja je serai itu teh. Tapi situ orang muda dah itu orang mana ni itu. Karena apa yang teh? Oke, nomor berapa? Nama ke SMS saja dah tu pada tu. Ayam sebab ada nasi. Nama ke SMS saja. Bukan nasi sedikit. Oke, tu kalau tu. Bisa terus. Malam mau demi tadi ujian ku tadi deh. Kayak bodoh sudah besok ke semua guys. Aman aku sih. Nama aku dia. Ada kan? Nama saya Sonando. Dia mau yang kabar nama saya dia mau ujian itu murah. Udah deh sekian deh. Ada kisah. Ayo dia mau tengok pada dia kabar nasi sih. Aku masih berbadi. Bodoh Sonando itu. Isi malam 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 kan. Asal senang sih. Enggak lah. Amo jera amo kayak itu ke semua kesan ni bodoh udah tidak. Macam bar. Nama tanah dah baca je lah. Mana tanah dah baca je. Masa itu bar. Kau ni mana uji juga? Mana uji mana di mana? Mana fana setiap sana ni. Karena aku yo mana tak tanah anjero mana saya sunan ada yang aku jadi aku anjero orang. Karena aku yo tak kau ada orang dan desa. Bang dan. Lima kan tu mereka sendiri kan jadi lah. Semua orang ada kisah. Agak. Maka ti ronda mere tala sento maka. Nah. Maka kayak itu ada baik kayak semua kisah ni. Saya tahu mana mana terima mana ni mau nyusun ni. Ama si berbadi itu. Kayak semua jalan kayak. Aku ni bawa. Ya kalau lucu itu, ini kayak semua gino, kayak sini itu sana orang mau dimakainya kamu dan boleh tinggal pun wajib mau. Ama si berbadi. Awalnya orang itu. Oke, kenapa yuk? Sekolah menteri. Itu kamar dia. Kayak semua ini. Apa ini mas? Kayak. Mereka berarti deh. Rakun drama. Rakun itu. Tiko. Mungkin mereka itu ya rumah. Kita mesti
asirratti. Itu kami Atau cuma fayda kana mati nampu satu ni. karena aku cuma pernah beta, lima kisah nih. Aku masih jadi kerja waktu itu saya kata, yo kasih ya, malah ini, iya teh kata ini jasa ribu dah kan sini, ini kisah di sini lah, namun saya karena aku yo, senama Imam ji yala karena aku dari kabin session lah, ini berbeda gitu. Iya, Karena ante di kerja wajib mungkin saya yang tadi mau kayak family wah, jadi kayak family tidak sih, ante ada motor dari kita cuma berbeda nih. Wajib mungkin saya yang saya di kerja berkata tidak tahu Robin itu karena menjadi cuma di saya ya. Karena aku Kanada juga singgah saya juga ke Singapura lagi. Jadi cuma mau kursus juga gak sebentar coba. Nanti kamu kayaknya di kerja sama baru di kerja pada wajib mungkin sama aku nggak macam itu tidak mau sedih kerja sentuh ya bercerita ini ya. Jadi kalau mau basi nada. Ini saya cakap cuma sampai aku itu nggak masalah saja ke suku dan desa itu. Karena aku juga lama. iya tuh. Nah kalau tidak lama. Ya, nah kalau nggak baik lah dari mana gitu. Wai na ola kamu sudah naga so si berbadan tu re jadi ko tiko jadi kana gara project kana gara mak aku tu juru aja deh mejera Yosif denda maka ya ola gara untuk kejalan walina so na kana sini project si roma aku tu juru mejera negara dia dah sudah buat aja lawan tesi untuk kejalan untuk mayu Ceritanya walina so na walin jerana jadi si berbadan ya si wajib walar kita si berbadan tu ماشي دقيقة Oh no. Naga, ayah, kami, Jirta? Naga. Akkamati? ayah, Naga. jira. Baay'ee natti toleera ammoo har'a si arguu kootti baay'ee gammadee jira. Mana illee baay'ee kan danda'e. Na caalaa gammadeerta immoo yaadu. Haara, baay'ee kan gammade. Maal ture beektaa ceekuun warra wanti si barbaadee fi boonsaanii akka carraa piroojeektiidhaaf jedhee bakka beellama piroojeektii sana deemee jira. Kaza torbee kana kan sibiilii akkan si argu godheefis kanaaf ture piroojeekticha xumurachuudhaaf illee deemee jira. Yes, deeme moo? Deemee jira. Yes. Garuu guyyaan itti deebi'uun beeku torbee tokko nan ture torbee tokko walitti ture baay'ee natti tolaa ture. Baay'ee naallee baay'ee danda'eedha. Innaa achi piroojeekticha immoo maal gochuudhaaf deemee natti beektaa gara maqaa keetti jijjiiranaan jedhee deemee jira. Gara maqaa keetti? Eeyyee. Yes. Gara maqaa kootti gaafa jijjiiru immoo lakkatti natti tolu beekuu beekan faajannee fataa inni ittiin jiraachuu dandeenya. Inni silmayyuu piroojeekticha jijjiiruudhaaf dhufee waan ta'eedhaaf isa xumuree gara biyya alaa deebi'uudhaaf jedhudha waan ta'eef achis immoo xiqqoo ishee hojii tokko qaba isaaf eegaa jiru. Bakka maal goota beektaa? Akka deemu haala tokko mijeessii tokko dafee yeroo dhiyoo keessatti akka dhimmichi raawwatee fi deemu godheeti. Anoo baay'een gammada haala. Narratti beeka jedhee sodaachaa jira isin si jaalladhu malee baay'ee ta'uun gammada sanii deemuudhaaf jechaa jiru. Baay'ee namatti waan namatti tolu. Naa kana booddee beekaan ifatee faayamee wajjiraan nagaa. Baay'ee. Ani beekaree naa'u baay'ee si jaalladha mootii. Baay'ee kana si jaalladha. Narratti bara jedhee sodaachaa jira. Inni rakkoon qabu. Amma danda'ametti amma ta'e naaf obsi ishee biyaansi torbee tokko kan torbee lama caalaan turu waan ta'eef amma sana naaf obsi. Isa booddee faayamee jiraachuu dandeenya. Gara maqaa kootamanii naaf jijjiiruu duwwaatti. Beekanaa si jaalladha mootii.